namni bakka bu'aa sunillee suqamee fi bakka bu'aa karaa xariiqa bakka bu'aa saniitiin waraqaan gandarraa barraa'ee finfinnee dhaqee finfinnee irraa mootu asitti ergama yeroo guyyaa muraasa guyyaa lama sadi keessatti awwaalama jechuudha. Isin galee amma warra biyyaatti illee kana hima. Kana hima. Guyyaa lama sadii kanatti illee awwaalamu bakkitoonni na dhageeffadhu. Guyyaa lama sadiitti illee warra biyyaallee hin soomnu nutu waadii dawaasir ka jiru ijoolleen amma Usmaan mataan isaan beeka. Ali Abbaasillee lakkoofsa tokko barreeffatee sallee galchaanii beeka. Asirraa deemtee riyaa dhayitee riyaa waraqaa biyyarraa eeggattee gaafa waraqaan biyyarraa barraa'ee dhumatee dhufe safaaraa dhayitee achirraa fuutee waadii dawaasir feetu yoo feete si hayyamti yoo feete lammataa waraqaa safaaraa deebiftee achirraa deebisiin jetti. Kun waan jiru. Akka magaalaatti miti. Amma Abdulaziz warra amma fakkeenya warra safaaraa keessa hojjetu warra safaaraa keessa dalagu waraqaa si chaambaa si dhee jennaani warra safaaraa ajaja taanaan hin turamu ofitti awwaalama maal taate nama. Inayya man ya habibi ya Abdallah malta shurtaan daga ya wala waraqaa shurtaan geessan shurtaan gartee fuutee wilii Mustaifa awwalte akkasi awwaalta malee yookaan waraqaan sun yoo fedhe warri waadii guyyaa meeqa si deebisa bar nama meeqa si awwaalaa turre akkasitti nayyaman waraqaa wakaalaa abbaa bakka bu'aatiin haa ergamu achi booda rakkoon qabu guyyaa lamatti illee mijatus torbittis mijatus inshallah ammi shayii waraqaan biyyarraa wakaalaan biyyarraa dhufu bakka waraqaan wakaalaa biyyarraa haa dhufu akkan kai keessa rabbi mijeessu guyyaa lamattis torbittis yoo ta'e rakkoon qabu bakka bu'ummaan biyyarraa akka dhufu qofa godha akkasi. Sawwakaalaa warri abbaa barbaade godhata. Wakaalaa godhatanii gaafa xumuran ammoo qaamaan bakka kana jirru waan barbaachisu kamuu ni qarqaarra. Wanta akka rakkoon hin jiru. Salphaadha. Isaan deemnee mallee garee tokko Abdulaziz garee tokko keessa irratti fakkaatee garee sirkaa tokko keessa wajjin jirra. Deemtee immoo garee si komandollee hin jira achirratti illee gadhiisna. Okay. Fooloon adeemsi dubbisaa keessa. Follow si deebisa rakkoon qabu gadhiiftanii maali bu'aa mucaa kana dhiisa waa'ee maal jedhanii bal'isan san illee barbaanne mucaa kana gargaarree yeroo gabaabaa awwaalaa dhiisa abboo namaan baay'isinaan hidhinaa gareeyyu garee ijoolleen gandaa barbaadde haa hiitu. Sanadoon taane fakkeenyaaf akka sii komandootitti ni jira. Siigaal amma fakkeenya akka amma xariiqa sii komandootiin warri safaaraallee beekta daddafee waan san fixuu danda'a beeka. Sigaaloonni tokko warri safaraadha daddafee waan san xariiqa san daddafee gochuu danda'a. Sigaalee mucaa nama ijoollee albasootii. La wanni saguren fakkaata. Warreessaa mucaa. Amma walumaa galatti mucaa wanta mucaan saguree ana sagure. Ijoollee sagure hedduutu jiran. Sigaalee. ana digaluutti godina artii godina guraacha ijoollee sagure hedduu jira kaasa muddii. aboomee waa isin mee akkana godha. Kaaka abbaa gadaa. Nama kumaaf dhibba lamaa jala jira mee waa isin himu. Mucammaan kun mootummatti haa kennamu. Warrummaan biyya achirraa forososii haa barreessu. Dhimmi biraa tokkochi isin cinqinii dhiisa. Waan akka rakkoon qabu. Korosoti zamaatiin amma jalqabamoo haga shortaan footutti turamoo maatiin amma korososii jammara jechuudha biyyarraa amma waraqaa kana barreessuudhaaf amma haa eegalammoo haga shortaan fuutee kaatutti tasgabbiidhaan eegalata. Shurtaan edanan fuutii boru korososii haa eegalan. Nama isaan barbaadan hawaasni asirra jiru kun murteessee warri biyyaa sun murteeffatee waa warri murteessee maqaa nama saniitiin barreessee korososii erge namni sun safaaraa dhaqee waraqaa san fuudhu. Bas wanni biraa tokko hin jiru. Garuu walaakin ammoo san ta'u shurtaa mucaan kun haa dhaqu shurtaan qabatamaan fuute mootummaan fuute naan kalaas maqaa isaa guutuu biyyarraa barreessanii suuraa isaa wajjin haaluma salphaan dhufu. Eeyyam malee wanni maallaqa baay'ee nama cunqursuun hin jiru maallaqaaf hin cinqatina warri maallaqa asirratti namni muraasni cufuu danda'a beekaa jedhama kan. Maaliif biyyarraa warri biyyaa forososii geeffate taanaan guddaa nama cinqursu hin jiru. Kanaafuu akka warri biyyaa forososii geeffate asitti bakka bu'ummaan fudhata namni bakka bu'ummaa safaararra warra biyyaa dhiyeessan safaaraan chaambaan dooyitti bas mootummaan jawaazonni chaambaan dhaanii mana Musteefaa wajjin tuni Musteefaa yoo Allahu alam maali waan dhukkubsa waliin mootu waa wannaan taaneef beekaasin. Aboo atta diqqaatee waadii dawaasir keessatti nama meeqa awwaalchifneemi namaa wajjin odoo ofii awwaalchifne ta'in.
ممكن ترى لما سفارات دي بيوني كون كده فدو تكتي ما سفارات رادوف تنسي هيا مسيكن نتي موتما فدو مو في بريسته سفارة سي دي بيفتي ورقا سفارة مركانيه سوق بيته سفارة اللي يودو فيه مو سفارة يودو Mucaan kun dhibee inni maraa Hin beektu waati laphee akkana waati Marti namaa xiqqaatee otoo sii bakkaa'e nama beeka namni firososii kana jala deemaa turre namaa wajji Ali ol seesi saamee Ali Ali meekamin Ali Abbaasira jara kenna barina isinii macaqasa mucaan kun harki namaan ajjeefne dhibee gartee kan rabbi itti dhufe wannumaan bar yookiin fe waan guddaa nama gaafatu hin jiru bar isinii galte bakka zeeru marga ga'ee waraqaan forosesiin achirraa barraa'ee ergamnaan awwaalan uuma mucaan agartanii alii kottu seen itti nama tokko buusa maal taatan abboo beera tokkoon du'aa inaa godhaadhaan abboo beerri naa baaraadha mootummaan kan irraa naa riite eesh maaluma isa salaamu alaikum alaikum salaam warahmatullah waalaikum salaam warahmatullah waan hunda dura rabbi rahmataa godhuuf mucaan nama bilbilee naa hime amma waan itti jedhamu keessa illee quban qabu mucaalee neennu eessatti illee akka amrii ta'e illee addanaan baane namni na bilbilee sun ammoo na seensisuu didanii arabni fuudhaa ana gastii na seensisuu didanii arabni kiyyaa hin fuudhisaa mee jara kana dubbisii waan jedhuun na bilbilee maal inni namni sirriitti waan kana quba qabdan addanaa baasaa achi booda haala sanii mucaan akka fuudhamu gochuu hin dandeenye. Laayivii keessan jala nama jiru jechuun namni namas jala jiru. maali beeyta maali beeyta amma jechuun beeytee wani dubbiin dhufatte namni illee agartee sodaatee beeyta osoo gizee waraasan dhufte akkasii amma akira lafaa barama jechuun mootummaa mana dhufiutu jedhanii walii galanii mee akkana godhi ali na deebisii kenna dhiisme ali na deebii kennaaf ali mucaani arsiidha ijoollee arsiiti karaa saguree kana mucaan hin dhukkubsatee beeki waan nu himanii nullee ijoollee kallattee keessa mucaan bira jiruun nu hime mucaan hin dhukkubsatee guyyaan rabbii ga'ee amrii ta'e mucaan dhukkubsatee amrii ta'ee dubbii kan anallee akkuma keena bilbilanii na fidanii jennaan mucaa kan akkasii fuunee achiin awwaallaa jedhan aboo sanirra jedhinan awwaluma jalqabamarraayyuu sanirra mucaa kana warraafillee mucaa kana mootummaa kararratti aibaaftanii mucaa kana mootummaan fuute forososii barbaachisu isin qarqaarree mucaa kana awwaalchifnaa awwaallaa jedheen mucaan sababa malee amrii ta'e maarree egaa jala jiraatee dhageeffachiise dubbii bareedaan nu dhufte iyyuu mucaa galgala asaasiisanii arabni isaa eega fuusise mucaa araba mootummaa namni jala jiru kun araba ofii itti ergee nu haa fuusisu mucaa kana mootummattuu maal godhanii bilbilan mootummaa inni haa fuusisu karaa bareedaan nu dhufte. Ambulaansiin dhayitee hin fuuti baramma dubbii isin illee isin dhageeffataa ture mucaallee isin dhageeffataa illee jira isin seenuu barbaadaa ture walumaa galatti amma mucaan waan jedhe arabni kiyya ambulaansii bakka sanittiin ergaa jedha arabni isaa ammoo mudiiramsa shifaa waadii kana. Kalas maarree bareedaa iyyuu kararratti asaa baasanii galgala wal dubbifnee mutawwaarii mootummaa bilbiluu malee bareedaa. Mucaan amma keeziin isaa ooma ta'eefu arabni yoo achii fuute wanni isaa addeen baachuu rabbi rahmataa godhuuf gaazilaa. Mucaan sababa tokkoon qabu Ali mucaan sababa tokkoon qabu hatta ijoolleen naannoo saniillee nama dhaqee argee mucaan xiqqoo akka sammuu kanallee godhee maayii guyyammaan gahee amrii ta'ee jira sababa tokkoon qabu mucaan akkanuma ijoollee bira amrii ta'e malee. Haya bareeda haala saniin gara keessaatti namni amma naannoo san jiru nu haa dubbisu arabdichi yoo ka fuusisu taate yaa fuusisu gara mana yaala. Amma bakka sanii fuudhuun barbaanne galgala ijoolleen ofirraa siisuu barbaaddeen sodaatte arabdichi illee akka malee sodaate mucamaa dho'isanii bira jiranii bara gasila. Ali. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Nagaa meeqam? Nagaa Usman. Ayyo Allah alhamdulillah. Amma maasi fakkaate egaa arabni akkasii argame yoo arabni kallattiin fuudhe uma rakkoon qabu fuudhanii achi deemaniin iyyuu bakki ta'u safanii fi ittiin kennanii. Yoo immoo ambulaansii taate laazim dirqama bakka sanii siisuu fedhan kaawwanni mootummaa tun namaan galu ni beeytame waadde hawaasireessaa fuutan bakka san nu fidaa jedhanii booda rakkoo fidaa uummanni. Michi nama ofii fuudhuu miti ambulaansii ergaa malee. Ambulaansii taanaan